Halloo akkam jirtu guys, baga deebitanii gara chaanala kiyyaatti dhuftan isiniin jecha viidiyoo guyyaa har'aa keessatti namoota wallet connect hin godhanne ammaa jiru akkaawuntii keessan irratti akkamittiin connect akka gootan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Sana dura garuu viidiyoo yeroo darbe keessatti badhaasa qabdu isiniin jedhee ture. Viidiyoo sana irratti namootaan badhaafamaa nama abbaa lamaa ni qabna. Nama lama kan badhaafamu ni qabna jechuudha. Badhaafamaan sun eenyu akka ta'e viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf maal goona amma jalqaba gara YouTube application keenya keessa ni seenu jechuudha. YouTube application keenya keessa seenuudhaan viidiyoo sana irraati linkii ni fudhanna. Linkii sana fudhachuudhaan carraa abbaa badhaasaa eenyu akka ta'u kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf YouTubein gaafas ani hojjedhe YouTubein isa kana ture. Kanaaf share goone maal goona linkii viidiyoo sana ni fudhanna jechuudha. Copy link gochuudhaan linkii viidiyoo sana ni fudhanna jechuudha. Kana booddee erga linkii fudhannee booddee abbaa carraa eenyu akka ta'e kan waliin adda baasnu ta'a jechuudha. Bakka kana dhufuudhaan abbaa carraa ilaalla jechuudha. Kanaaf linkii keenya bakka kanarratti paste ni goona. Pick a winner jenna. Kana booddee eenyu akka abbaa carraa ta'e amma nuuf hima jechuudha. Akkuma argaa jirtan bilaan BT3 WY kan jedhu komentii kennee jira. Hayyee kan jedhu ture jechuudha. Komentiin isaa kaardii abbaa 50 na biraa qabda jechuudha. Karaa telegiraamii kiyya dhuftee na dubbisuu dandeessa. Telegiraamii kiyya username isaa screen irra isiniif nan kaa'a. Akkasumas immoo descriptionii jalaa argattu jechuudha. Description jala seenuudhaan maal gootu linkii isaa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf carraa abbaa lammaffaa eenyu akka ta'e walumaan adda baasna jechuudha. Carraa lammaffaan anuma baasee jira guys. Komentii jalatti namaaf deebii kenneen ture. Komentii kana anuma baasee jechuudha. Kanaaf carraa kana kutee maal godhaa irra deebi'een nama biraa carraa nan buusa jechuudha. Ofii kiyya qopheessa ofii kiyya badhaasa fudhachuu waan hin qabneef carraa kan biraa irra deebi'een buusaa jechuudha. Kun akkuma argitan carraan kun eenyu jedha UR Kiristaanoo kan jedhudha. Abbaan carraa kanaas keessaan dhuftee na dubbisuu dandeessa jechuudha. Karaa telegiraamii dhuftee na dubbisuudhaan badhaasa kee fudhachuu dandeessa. Amma kallattumaan gara viidiyoo guyyaa har'aatti isin dabarsaa jechuudha. Guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti namoonni baay'een keessan maajira hojjettanii baay'een keessan connect wallet hin goone akkamittiin akka connect wallet gootan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Dhaabbachuudhaaf sa'aatii amma ani viidiyoo kan isiniif hojjechaa jiru irraa qabe sa'aatii 24 caalaa yookiin immoo guyyaa tokko caalaa kan hin hafnetu jira. Kanaaf akkamittiin akka connect wallet gootan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Amma osoo haasaa isinittiin dhiyeessin kallattumaan gara telegram application keenya ni deemna. Erga telegram application keenya keessa deemne booddee open app kan jedhu ni seena jechuudha. Bakka maajor deemuudhaan kana booddee keessa nu seensisaa jechuudha. Haala kanaan erga keessa nu seensisee booddee maal goona gara gadiitiin your profile kan jedhutu jira. Bakka your profile kan jedhu kana keessa al tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Haala kanaatiin erga al tokkoof tuqnee booddee haala kanaan nuuf fida jechuudha. Profaayilii keenya haala kanaatiin nuuf fida. Waan jiru hundumaayyuu haala kanaatiin nutti agarsiisa jechuudha. Bakka wallet jedhu kana haala kanaatiin akkuma argitan kan koo kunuuti connect ta'ee walletiin kiyya as irratti naaf taa'eera jechuudha. Akkasumas immoo coin keessan akkamittiin akka hojjettan hunduma isaa bakka kanaatti keessa seentanii tokko tokkoon check gochuu ni dandeessu jechuudha. Amma warri connect hin godhanne akkamittiin akka connect godhachuu dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kan wallet jedhu kana irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif fida. Telegram walletidhaan connect gochuu warra barbaadan open telegram wallet kan jedhu filattu. Tonkeeperii yookiin immoo maayiton wallet ton hubii fi appilikeeshinoota kan biroollee ta'uu danda'u. Warri connect gochuu barbaadan hunda isaaniiyyuu haala kanaatiin seentanii tokko isaanii irratti connect gochuu ni dandeessu. Ani ammaaf tonkeeperii irratti connect waan gochuu barbaadeef tonkeeperii nan filadhaa jechuudha. Tonkeeperii erga filattanii booddee haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Bakka gara gadiitiin connect wallet kan jedhutu jira. Connect wallet kan jedhu tuquudhaan passwordii isin gaafata yookaan anas immoo ashaaraa quba keessanii isin gaafachuu danda'a. Isa guuttanii maal gootu connect ni gootu jechuudha.
kana booddee haala kanaatiin gara appilikeeshinii telegiraamii keessaniitti isin deebisa jechuudha. Kanaaf gara appilikeeshinii telegiraamii keessanii isa konneektii ittiin gootan filachuudhaan gara telegiraam keessanii ni deebitu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin akkuma argitan bakka kanaatti maal ta'ee jira konneektii nuuf ta'ee jira jechuudha. Kana booddee wanti isin yaaddessu tokkoyyuu hin jiru. Haala kanaatiin konneektii gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniifis sheer gochuu hin dagatina. Namoonni baay'een haga kana itti dhama'anii booddee osoo konneektii hin godhiin sababii hafaniif akka hin miidhamneef laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniif daddabarsaa isiniin jedha. Warri chaanala keenyaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun maatii chaanala keenyatti dabalama. Ciao.